ሰው እግዚአብሔር ተራ ውስጥ አስገባና ነቢይ አድርጎ ለቀቀ። ዛሬ ጠዋት እንደዚህ ይሆን ሞቶተ ሰለማፋ ለመቁረጦኩ ሞቶተ ሰለማፋ ለመቁረጦኩ hojii ergamoota lama tokkotti kaasee hanga sadiitti የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 አንደኛ ሳሙኤል 10:6 አንደኛ ሳሙኤል 10:6 መሳፍንት 14:8 ሁለተኛ ነገሥት 2:11 ሐዋርያት ሥራ 2:1-3 አሞኒ ባፈተን ደደባት ይሉብሳ ዱብሲ ማሪ ማይክ ይወረ ከዘራ መካጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimmi kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Ameen. Maariyaam obboleettiin kee hafuura qulqulluun waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu maal hin ta'in jedha hin sodaatin. Ashee ሳሙኤል ዱብስ 10:6 ኢየሱስ ማን ባለው የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ። ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ። እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ። እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ። ቀጥል የሚገርም እንጂው መሳፍንት 14:8 Motir kemudian motor selama fas dulu kabarda. Kuda tok. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pentekoostee jedhamee beekame. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pentekoostee jedhamee beekame. Yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas uursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiran guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsaanis. Wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanii irra taa'an. Yemmus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garagaraa dubbachuu jalqaban. Ameen. ሁለተኛ ነገሥት 2:11 otoo isaan wal wajjiniin haasa'aa deemaniiti konkolaataan ibiddaa fardeen ibiddaa wajjin dhufanii isaan lamaan gargar baasan yommus Eliyaas qilleensa jabaadhaan gara waaqaatti ol fudhatin sokke qilleensa maaliitiin qilleensa jabaatiin gara waaqaatti ol fudhatame qilleensa nama fuudhaayi Gafi, karena meletup gafi godadati darba. Galanni waaqayyo fatau. Kadhannu yaa waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya si galateeffannaa ulul si qabnaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati waaqa jabaa, waaqa guddaa, waaqa manamaa, waaqa dandaadhaa galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yaa waaqayyo ganama kanammoo ergaa kee dhaggeeffachuuf fuula kee duratti saabamnee jirraa. Hunduma keenyaaf gurra laphee keenyaa nu huban. Hunduma keenyaaf yaa waaqayyo gurra laphee keenyaa nu huban. እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በኃይል በመካከላችን እንድትገኝ ጸልያለሁ። በኃይል እንድትጎበኘን ጸልያለሁ። በኃይል እንድታናግረን ጸልያለሁ። ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። የጠላት አጀንዳ ሁሉ በክርስቶስ ስምና ስልጣን የታሰረ ይሁን። መቃ ኢየሱስን ከኒደሜ ሃተው አከኑን ደጌፈኔፍ አከኑን ዱበኔፍ Akanis nubanneef wanti gurra laphee keenya duuchuu barbaadu maqaa Yesuusin kan hidhame haa tokko keenya wajjin ta'e nu gargaar maqaa Yesuusin ameen.
የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ይመጣል። አፉሪ ዋቀዮ ሲረዱፋ አሜን አሜን ገለኒ ዋቀዮ ፈተው አፉሪ ዋቀዮ ሲረዱፋ መሰ ቡኬቴ ጅሩ አርካን ቀቤቲ አራፉሪ ዋቀዮ ቢፋዳን ሲረዱፋ ሄዳ አራፉሪ ዋቀዮ ቢፋዳን ሲያርገታ ሄዳ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ዋይና ፉረ ቁልቁሉዳ የሮ ባዬ ኢምቤቱ ባየን keessan beektu nacaalaas dubbachuu dandeessu naakaataniif garuu afurri qulqulluun yerootti akka nuyi namni dhalataan tokko akka nama foonsaaf nyaata uffata dhugaatii wantoota kana fakkaatan akka barbaadu namoota amananiif afura qulqulluun yerootti barbaachisa. Ameen ameen yerootti barbaachisa. ያለ መንፈስ ቅዱስ መንቀሳቀስ አንችልም። መሄድ አንችልም። መስራት አንችልም። ማገልገል አንችልም። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ንበርባችስ አፉሪ ቁልቁሉን ኩን ገነመኑ ጋፋ ይርባ ካኑ አኩመ ይርባ ካኔን ፉለከኝ ሪቀኒ ቁርሲ ከኛያ Inno mootun turin amma mo qaamo keenya keessaa nutti misa dhawaatu qaama keenya keessaa misaa keessaati ilaaleedha. Tun beekinanne misaa yaanu. Inno isheen mo'achisinne amma mo gara galgalaa immoo amma iraatiidhaa jedha keessuma keenya dubbata. Waan tokko utuu sa'aatiin ilaalin gara iraatii gala. ዛሬ ምን ሊላቸው ነው የሚፈልገው? መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ ይመጣል። አፉሪ ቁልቁሉን እንስን በረፉደተኒን አለ እንስን ቤተኒን አለ እንስን ሻከላ ዳት ቀብደኒን አለ አረብ ፈዳን ገረ ከሰንዱ አፉሪቺ ገረ ከሰንዱ መቃን ዋቀዮ በረበራን አይብባም ሰከሌን ገዳን አለ ኢሳ በረደርቤን አለ ኢሳ የሮ ጎፍታ ፍደተኒን አለ ኢሳ የሮ ተጃጅልተኒን አለ ቢፋ አዳቲን ገረ ከዱ አሜን 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 ነሞኒ ሲኒ ገሎ ከነዳካ አረብ ቢፋ አዳቲን አፉሪ ዋቀዮ ገረ ከዱ ፋውሊን ጀዳ ኦሊን ገሎ ከይቲን አፉሪ ዋቀዮ አረብ ቢፋ ዳን ሲያርገታ ኦሊን ጀዳ ሲሪት ትናኒ ሰቡኬ ጀጅሩ ሃሌሉያ ገለንዲ ዋቀዮ ፋተው jalqaba obboleessi keenya gaafa dubbisu Maatiyoosiin gaafa dubbisu boqonnaa tokko barreessaan macaafa kanaadhaa gaafa ibsu Maariyaam jalqaba durba turtee jedha. Durba turtee jedha. Abbaa manaan beektuu dhiiran beektuu durba akka taateettidha macaafni qulqulluun kan dubbatu. Garuu jedha. Garuu in ulfoofte. Gaafa ulfooftu maatii sana gidduutti gaafii guddaatu uumame. Gaaffii guddaatu maa inni waansa attamitti ta'e maal attamitti ta'e eessaan ta'e maaloodha Yoosef icconyaan ishee yookaas immoo kaadhimmi ishee suni gaaffii keessa galee. Sanaan booda የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ዮሴፍ ሆይ እህቴ ወይ ደግሞ ጓደኛዬ ማርያም በመንፈስ ቅዱስ አረግዛለችና ማለት ምን አታደርግ ለመውሰድ አትፍራ ወይ ደግሞ ለመቀበል አትፍራ። እሶላቲን አፉረ ቁልቁሉዳን ulfoofte wante isheen afuura qulqulluudhaan ulfoofte malee isaati waan biraan miti sababii ta'eef in sodaatin በመንፈስ ቅዱስ ነው ያረገዘችው። afuura qulqulluun dhufee maleessa waan biraa miti ati garuu sodaatin Yoosefin hin dhufee kakwaara keessatti yeroo jalqabaa afuurri qulqulluun kan irratti beekame Maariyaam irratti beekame. Hojiin ergamootaa eddasii yeroo dheeraa turameeti. Maariyaam irratti beekame. Maariyaam seenaa baay'ee qabdi iddoo sanatti. Seenaa baay'ee. Hin dhufee afuurri qulqulluun in ulfoofte de Waaqayyo dhufe. Maal jennaan afuura qulqulluudhaan ulfoofte. Arraa afuura Waaqayyoon namooti ulfooftanii baatan jirtu. Dhiirris dubartoonnis jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagalee adeen gaddaa caalaa Waaqayyo irra mul'ata kee irratti waan tokko dabala. Sagalee adeen gaddaa caalaa Waaqayyo irra tajaajila kee irratti waa dabala. Karaa kee irratti waa dabala. Adeemsa kee irratti waa dabala. Afuurri qulqulluun gara kee dhufuu jalqaba. Haleluuyaa. Asumaan ergaan isinii qabu. Namoonni afuura qulqulluudhaan guutamuuf rakkattanii ituun guutamin jirtan ilaa ofii keessan banaati eeggadhaa. Zaareemma
jedha Waaqayyo. Hafuurri qulqulluun baay'ee abshaala. Ogeessa nama daddarbatu nama cabsee sin galu. Rabeetu cabsu nama. Sadunuunfatiin hidhee taa'u dhiisee darba. Sanibbisa mana jechuun barbaada. Hidhee akkanaa paarlaamaa keessa taa'uudhaa taa'ee mataa raasu calma hidheetu. Isa immoo ammaarrachuu barbaadu mola. Ila amma kennaa adda addaatti. Hallelujah. ዛሬ ጠዋት እንደዚህ ይሆናል። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አንተ ይመጣል። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አንቺ ይመጣል። ሃሌሉያ። የሚቀበል ሰው ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ ይመጣል። አፉሪ ዋቀዮ ሲነርገታ እንጀራ ማሎ ጭግሌና ነመኪና ቡይት የአፉሪ ዋቀዮ ረሲ እርገታ ናይ ሃሌሉያ። አፉሪ ዋቀዮ ረሲ እርገታ ማሎ አሜን 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 አሜን። ብዙ ሰዎች ዛሬ ጠዋት በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ፣ ይታደሳሉ። ኃይላቸው ይታደሳል። ስብከታቸው ይታደሳል። ጸጋቸው የተለያየ ጸጋቸው፣ ዝማሪያቸው፣ ነቢይነታቸው ይለወጣል። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሳሙኤል ኢሳ tokkoffa boqonnaa 10 irratti gaafa sagalee Waaqayyoo dubbatu Saa'olitti dubbata. Waa'ee Saa'oliidha. Waa'ee Saa'olitti gaafa dubbatu Saa'ol kuni nama guddina fuudhaadhaan ka'e miti. Waaqayyo matu bara durii keessa Waaqayyo matu xaphoonaan namarra buusa. Barbaadamee yookaas itti yaadamee akkammaa kana sadarkaa gadi irraa kaa'amee guddachaa utuu hin ta'in Waaqayyo gaafa barbaadu mana abaluu keessaatii dhaqeetii abaluun naa muudeedha. Abaluun naqinaa waameedha. Israa'el kaanii olii gadi jeequu jalqabaninnaan sanyii qiis keessaatii Saa'olii nan barbaada. Ilma qiisiin hin barbaada. Sababii ta'eefi edee Waaqayyo dubbate. Saamu'eelitti dubbate. Innaan batamaa guyyaa tokko harree barbaada, gurbaan harree barbaada, dargaggeessa harree barbaada. Olii gadi raataa caakkaa keessa olii gadi. Ituu manni raata'uuti mana Saamu'eelitti ba'an. Saamu'eeliin attamitti mana Saamu'eeliin dhaqe inni ooda ilaaltuu gaafachuu dhaqe. Maaloo harree waa'ee harree. Lexaffaachuu ayyaa. Innanyete bakka ooda ilaaltuun yeroo sana akka amma qaalluun akkana amma wantoota waan adda addaa himu akka hin jennu kanatti akka irratti ilaalu sabni yeroo sana akka kanatti mee ganda baluu dhaqi yookaas ganda baluu dhaqiiti tarii sitti muu danda'ati abaluu kanaaf garaa irratti irra baate dhaqii bariitti hin jedhame. Karatti harreen irra baate sana ilaallachuu dhaqe gurbaan. Harreen irra baate. Harreen itti badde. Harreen eessatti akka isheen badde. Eessa akka isheen dhaqxeeti baruudhaaf gara galmaa Saamu'eel jiruu dhaqan. Gaafa nachi qabu baga nagaan dhufte jedhe Saamu'eel. Waaqayyo masi fide. Haleluuyaa. Ati horii abbaa keetii harree barbaadaa jirta. Harreen abbaa keetiidhaan galteetti argamteetti. Waaqayyo garuu samiti jedhe siinsi barbaade. Ameen. Siinsi barbaade. Ilaa akka gootu jedhe kana booda hin deemta itti dhangalaase dibata itti dhangalaasee milikkita siif haa ta'uuf yeroo iddoo akkasii geessu nama lama sitti dhufan yeroo iddoo akkasii geessu nama sadii sitti